ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ Baga jiraate as ba. Aya. Akkam jirtu fayyaadha? Jirta. Jira galata rabbii maashaallah akkam? Akkam mee? Wala kagaan. Eenaan kee tabbaqamaadha? Bareeda. Eessa nagaa jirti? baay'if taree nagaa. Jechuun niitoorkii si deddeebisaadha malee anaa miti. Eessa Suudii jirta? jira. Suudii waa maashaallah. Suudii jira. Ijoollee eessaati? Suudii jira. Ijoollee eessaati? Arsii baale. Okay. Maa ol baate gastii irra? Yaada qabda moo Sima dubbisuuf ol ba'e laa sima dubbisuuf malee wanta biraati. yaaduma dhuunfaa kennachuudhaaf ol baate? Laa sima dubbisuuf. Niitoorkii qaba. Sima dubbisuuf. Okay, maashaallah na dubbifte kaa kunoo. Yaadni biraa jiraa ka qabdu? Yaada biraan qabu yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti hoggaas argu baay'ee kolfaani miira keessa seenaa beekta hoggaati nama kofalchiiftu hoggaati waa jettu hoggaati injiraame kun. Har'a mee carraa naa kennitee bakka kan ol ba'uuf galatoomi si dubbisuuf yeroo baay'ee hawwa ture beekta si dubbisuuf. Okay. Akkasiiti malee yaada biraan qabu jiraadhu yoo jiraatte nama boonsita. Yaa bakka nuu jiraatte maashaallah. Akkam karoorri kan kee maal fakkaata? Jaartii qabdaa? Maanatti heerumuufi No jechuun akkanumaan gorsa takka sii kennuudhaaf yaala takka. hin qabu. Jechuun osuma jirtu siree jedha keettee dhussite moo dhugamatti hin qabdu? Laa singiliidha haadha faateen singiliidha hin qabu la. Fuulduratti malee gana hin qabu. Hin fuunellee hin jaalannellee singilima jirta akkuma biyyaa baateen jirta? Laa jaaladhee garuu kaati haalli jiruuf jireenyaa kuni gargar nama tamsaasa. Sababuma kanaa fi gara jirra malee jaaladhe garuu ammaa fi akkuma waan adda jiruuti jira. Ofiini kaarraa qabdaa? Ka'u. Jechuun ammaaf akkuma waan adda jirruuti jira jettee bara ni kaamarraa osoo qabdu qambaraa cinaa tokko irraa hiittee cinaa tokko waliin gadhiifte moo akkami akkaataa? Jaalachuu fi nikaa hidhachuun maaltu waliif fide ani hin jaaladhe yoo an biyya biraa jira isin biyya Itoophiyaa jirti bakka mana jireenya isaanii jirti an biyya Arabaa jira maaltu waliif fide kanaaf. Jechuun ammaa fi fageenyi gargar isin fageessu malee wal jaalattanii to'an jaalalaan jirtanii jechuudha. Laa wal qunnamtii baay'ee hin qabnu bilbila. Haala biyya keessaa kanaan wal qabsiisee niitoorkii bilbila waan adda walumaa gala isin nama miidiyaati miti. Waggaatti al takka yoo ta'e sanuu hin jiraame kun.
waggatta akka dabaltaaf jechuudha. Maashaallah. Maa galteetiin nikaatti godhattee yookaan ammoo ilmoo takka irraa dhaltee kaateetiin maan deebiin? Hin barbaanne akkas. Taadaa eega akkas hin barbaanne ilmoo hambaatiin deemi heerumii ka biraa rabbi sii haa baasu jaarsa biraa rabbi sii haa baasu anasi fuudhuu barbaadaa jireenya kan koo soqachuu barbaadaa rabbiin jireenya kan keessi haa fooyyessu ka biraa rabbi sii haa heerumin jettuun maaliifuu yookaan intalti tun hadha galee boru galee iftaan galee waan jettu wayii qalbii keessaa qabdi si eeggatti waadaa kan keetiin taa'uu dandeetti boru ammoo atis cubbifamuu dandeetta akkasisitti taphattu wayii rabbiin irra si buusuu danda'a. Maaliidhaaf haa hiree barbaadattu gadinni isin lugaa afaanii dhooftee suutii teettaati. Iddoo argine lakkee. Durumallee waadaa wal funaanii. Uduu si jaaladhee waggaa 100 ati suutii irra yoo jiraatte heerumuun natti hin tolu bar hanga sirraa xuuree argadhutti. Laa hiree mattuun dhufini malee saniifillee hin dhabne sun arafaate. Hireen maali inni hireen maali ispoonsaraa miti bar hireen hin dhufini. Amma ati carraan heerumaa tokko osoo sii dhufe yookaan ammoo akka nama tokkootitti namni tokko yookaan gara maatii keetii gaafa ergateetti hin jedhe haadha faatee fuudhuu barbaadanaa kenna gaafa jedhanii lakkisiin kenninu yookaan minaamin jedhaniitiin namni sun nama gaarii yoo ta'e isin kenninu jedhanii ofirra dabarsan yookaan ammoo carraa sanatti ofirra dabarsita. Akkamiin na kadhatan osoo jaaladhee ka biraa lafaa qabu. Kammaan si jaalate sun jechuu yookaan kammaan si jaalate sun. An jaaladhee nama lafaanii qabataanaan nama onneen xiyyeerra jirtu jaaladhee lafaanii qabataanaan yeroo ammaa akkami maatiin kiyaan hoolaa miti barka maatiin kan koraasaa irraa harkisee na kennu. Eka anillee amma isin si abdattee waan si jaalattee biyya kaa teettee hiree isii siin yookaan ammoo si eeggachaarte chaartaa mire ani maatii isaaniitti dhaqee ishii tana naa kennaa hin jenne. Ani akkuma nama tokko jaalala wanni takkan beektaa mita dhooshaa taa maatiin lama waliin beene sanuma malee wanta biraatiin. Jechuun isii tana biyyatti argiteer taatiin biyyatti gisee biyya turte walitti dhufeenya qabdanii. Tama dhugaa dubbadhu tama dhugaadhaa. Waliin barataa turre. Wal argitaniirtanii jechuudha. Maashaallah. Amma laal ati isitti dawwaliiti. Eega ilmoorraa dhaluun barbaanne eegatti galuu hin barbaanne jireenya kan kee ka dhugaadhaa barbaadadhuu jedhi. Yoo ilmoorraa dhaluu barbaadde intalli tun dubaraa si eeggatti galiitii ilmoo takka irraa dhalii ka'ii riskii rabbi harkaa yoo sii geette biyya teete dalagataa yoo sii hin genne ammoo ofirra deebiteetiin jireenya mataa kan keetti jiraattaa jechuudha ilmoo namaan darare. Haadha faatee bari isiin har'a osoo namni yookaan si fuuna ka jedhuun taate siin gallee barati. Jaalala awwala yeroo jalqabaatiif wal jaalanneedha. Carraa santuun dhufiniif carraa heerumaa santu isiin dhufini malee naaf dhabdee taa'an jirtuu siin jechaa jira bara. Siin galle. Carraan maqaa kan keetiin jirtii miti dee baramma isiin maqaa keetiin jirtii bara. Eko ani wanti ani si fuudhaa taa'ina eegaa gaafan suudirraa galuutitti wanni ani jedhee wahiituun jiru. Waadaa akkasiitiin taa'an jirtu isillee anillee waadaa akkasiitiin taa'an jiru. Haya barii waggatta walaaf naan jennan akkasiin jedhee okey bareeda rabbiin hiree si haa baasu. Akkuma amma kaa kunoo
miidiyaa kanarratti ani eegasii arge haadha faatee waggaa shan jaadura jechuudha miidiyaa kanarratti waggaa shan irraa leen haga ammaatitti yoomuma haadha faatee tana gassi isirra ol bahee naga'uma gaafadha sagalee isiituu dhagaa daarikti jechuudha isii waliin haasaa dubbadha jedhee hawwu kan agarteemi akkasumatti ka waan yookaan si jaaladhuuf yookaan si kabajuuf yookaan yoo ati waa jettu yookaan yoo ati qoostu si kolfee xiqqoo sammuuti tana bohaarsuuf isiillee ammoo ka wanta duraa waliin dabarsine saniif bilbilaaf malee wanti sun amma hin jiru bakka sani. Waliin dabarsaniirtanii yoo daawwaa seenaa wal bira qabdanii? Durummaa irraa fudhatte? Hin oolama. Fudhattee ofii durbummaa? Hin oolama. Kanaan amma asirratti ni muka waan akkanaa dhafaalle safuunsa. No jechuun durbummaa numa jiru bari jechuun fudhattee ofii sarrabbi si gammachiise? Masha Allah. Laali amma waan gootu ati isima san jechuudha sobiiti yoo tammatti deebitee itti haasoftee waa itti qaqqaaxxee maal jetteetiin jette isiin uyyuu waan si diddu wayii hin qabdu itti haasayii itti qaqqaaqii maal jedhiiti isima fuudhi. Miskiina amma ati midhaan ati irraa nyaatte namni biraa irraa nyaatu amma ta'e isiin illee kabiraa barachuun ni ulfaataa kabiraatii walii dhufuun ni ulfaataa kanaaf isima san dalagadhuutii qarshii walii qabadhuutii isima san fuudhi. Abshir yoo kataba rabbi jiraatti rakkoon qabu yoo carraan na eessise rakkinnan qabu. Yaa isii fuudhii yookaan ammoo jechuudha yoo lakkisi fuudha jedhiin itti himi itti bilbilii nikaasi godhadhaa jedhiini yoo isiin diddee anuu singiliidha boru ganama kootuuti haadha faatee mucaa kaleessa san jedhi maqaan kan kee qabadhe ati lakkoofsa 10 barreeffatta dhuftee na jalatti ol si galchaa walii gallaa in xumuranna ammoo doo isiin jirtu ammoo osoo waa himma jaalala yoo akkisi gaafadhuuni na hudhe beekta osoo wanni si gaafadhu hedduun jiru kokkee na hudhe. Jechuun ati akka filannoo keetiitti isima tana fuudhii jedhaa hortaame. Baran garaana nyaatte bara nama durbummaa irraa fudhattee nama jireenya isa waliin dabarsitee amma sa eega biyya ormaa dhuftee kunoo dagachuu dhabdeetti dawwaltee gaafataa hartaasii dawwalaa jirti haga hadhaa hiree biraa heeruma biraa hin hawwine niin ulfaata beektaa cubbuudha. Wanta akka jechuun na dhoorge tokko maali beektaa? Idmeen shamarranii kun hin jira yaani biyaansi waggaa 21-22 bira yoo ol tarte durbituni namni ija gatiitiin ilaalu. Wanta kanaaf na eegi hanga gaafa ani bakka kanaa galuutitti haga gaafa nama waggaa 6 xumureetiin hin jira biyya kana keessa. Gaafa ani yookaan hanga taa'uun beeku ani fiizaa yookaan waraqaan hin dhufne hanga gaafa carraa yookaan boru ganama galuu danda'a yookaan iftaan ganama galuu danda'a yookaan waggaa 10 taa'uu danda'a hanga itti galuu waan hin beekneef kana murteessee guyyaa kana gala hanganan na eegi jechuun hin danda'u. Waan kana ta'eef yoo carraa waliin nu galchi keessa kiyyatti amma kun wanta keessa kiyyatti tan hime malee. Wanta asii isiin ati an guyyaa kana gala jedhee murteesseetiin hin taa'e jedhuun hin danda'u. Carraa waliin nu galchinaan. Waa xumurata wayii keessa jirta? Suudii jirtaa mi'eetanna? Suudii karaan banaadha 15,000 boru ganama fidachuu dandeessaa bara.